Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qabu jechaa oduuwwan wayitaawoo yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa dursa oduu ijoo. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota faashistii Abiyyii kan barcuma aangoo nama dhuunfaatti tiksuuf bobbaatee gidduutti finiinee itti fufee gaggeeffamaa jira. Lola gidduu kan lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomseera. Eessatti yoom galmeessee kan jedhu balballoomina oduu keenyaan isin biraan geenya. Oromiyaa keessatti hidhattoonni duraanii kumni 10 leenjii haaromsaa marsaa afuriin kennamaa ture xumuruun yeroo ammaa gara jireenya hawaasummaa fi hojiilee misoomaatti makamanii jiru jechuun biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa beeksise. Haa ta'u malee baay'een hidhattoota galanii haga kana akka hin taanee fi warreen galan keessaayyuu hedduun isaanii hidhamuu, ajjeefamuu, kaan isaanii ammoo dhiifama gaafachuun bosonatti deebi'uutu himama. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan kan geenyu ta'a. Godinni Shawaa Kaabaa Paaster Henook Girmaa seeratti dhiyeessuuf sochii akka eegalee ifoomse. Barsiisaan amantaa kun wanti dubbatan dhihoo miidiyaa hawaasummaa gubbaa erga qoodamaa ture booda dheekkamsa jabaa kaase. Abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa ibsa gaafa roobii baasin arrabsoo hawaasaan jeequmsa biyyaa fiduuf yaaluun yakkaa jedheera. Dhimma kanarratti barsiisaan amantaa Paaster Henook wanti jedhan hin jiru. Kanas bal'inaan kan ilaallu ta'a. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii murtee Iraan qabsooftuu mirga dubartootaa kan taate Zaharaa Taraabaa irratti darbee mormuun akka hin raawwatamne gaafate. Dhaabbatichi dubartoota bebbeekamoo 400 waliin ta'uun biyyattiin dubartii ganna 67 kana akka hin ajjeefne akeekkachiiseera. Kanas kan dhageessan ta'a. Gara YouTube chaanaalii kanaa subscribe, like, share taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota faashistii Abiyyii kan barcuma aangoo nama dhuunfaa tiksuuf bobbaatee gidduutti finiinee itti fufee gaggeeffamaa jira. Lola jabaa gidduu kan lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomseera. Impaayera buututtee sadarkaa suphamuu hin dandeenye irra geessee korokkodee bulchuuf itti fachaa kan jiru Biltsiginnaan adda waraanaa itti bobba'e maratti injifatamaa fi kisaaraa guddaa keessummeessaa jiraachuun himame. Lolli jabaan gidduu kanaa lixa Oromiyaa godinaalee lama keessatti irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fi waraana faashistii Abiyyii kan gidduutti gaggeeffamee jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyii kanaa fi gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo walitti haleeluudhaan daaraa botoroo ishee taasiseera. Maddeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa akka nuuf himanitti lola gaafa muddee 23 bara 2025 godina Qeellam Wallaggaa Anadaallee 3 gandaa Coomman 3 keessatti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyii 3 irraa ajjeesuun 4 ammoo madeessuu ifoomse. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegii keessattis waraana faashistii Abiyyii kanaa wajjin lola jabaa gaggeessuu maddeen gabaasaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkeewwan garaagaraatti taasisaa jiru kanaan loltoota faashistii Abiyyii kana ajjeesaa, madeessaa fi kaan ammoo booji'aa akka jiru hime. Oromiyaa keessatti hidhattoonni duraanii kumni 10 leenjii haaromsaa marsaa afuriin kennamaa ture xumuruun yeroo ammaa gara jireenya hawaasummaa fi hojiilee misoomaatti makamaniiru jechuun biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa beeksise. Haa ta'u malee baay'een hidhattoota galanii hanga kanaa akka hin taanee fi warreen galan keessaayyuu hedduun isaanii hidhamuu, ajjeefamuu, kaan isaanii ammoo dhiifama gaafachuun bosonatti deebi'uutu himama. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Komishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa hidhattoonni duraanii leenjicha booda saffisaan hojii mootummaa fi dhuunfaatti hirmaachaa jiraachuu isaanii ibsanii jijjiiramni kun hawaasa keessatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu cimsaa jedhaniiru. Komishinarichi dabalataan hidhattoonni duraanii jireenya isaanii haaromsuuf fedhii fi murannoo akka agarsiisan hawaasnis deebii gaarii kennuun simannaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'e akka taasisaa jiru ibsuun kunis walamantaa fi tokkummaa hawaasaa cimsuuf shoora guddaa qaba jechuu isaanii dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa gabaaseera. Hidhattoota kanaaf leenjiin ogummaa kennamee fi hojii garaagaraa irratti bobba'anii akka jiranis gabaasni kun kan dheere yoo ta'u, kaan hojii misooma mootummaa keessatti akka hirmaataa jiranis jiraachuu ibse. Haa ta'u malee akka ibsa biirichaatti naannawaa muraasa keessatti gareewwan hidhattootaa kuuwwan hidhatanii jiraachuu himanii rakkoo kana hubachiisuun furmaata waan irratti hojii biirichi cimsee itti fufinsaan hojjetaa jiru ta'us ibsan. Bifuma wal fakkaatuun dhuma torbee darbee muddee 21 bara 2025 hidhattoonni 200 godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti waamicha hawaasaan galaniiru jechuun mootummaan Biltsiginnaa ibsee ture. Hidhattoonni kun wayita galanis aangawoonni godina Wallagga Bahaa akkasumas ajajoonni olaanoo raayyaa ittisaa Impaayeretti argamuun simannaa taasisaniif yeroo. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed barreeffama waxabajjii 18 bara 2025 fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti maxxansee turee fi isin ilaalaa jirtan kanaan loltoonni galan jedhaman kunneen baay'inni isaanii 1752 akka ta'an erga ibsee ture. Kun immoo lakkoofsa
Kun immoo lakkoofsa biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa jedhu wajjin baay'ee walirraa fagaata. Jawaar warreen galan 1752 kana keessaayyuu namoonni 343 ta'an himanni mana murtiitti itti banamuun murtiin waggaa 6 hanga umurii guutuu itti murtaa'e gara mana hidhaa Ejeree fi Walisootti geeffamu. Isaan keessaa namoonni 13 dhiyeenyatti gara Karachallee Ambootti dabarfamuu katabee ture yeroo sanatti. Namoonni 2 reebicha Sanqalleetti irratti raawwatameen yoo du'an, namoonni 2 ammoo reebichaan hedduu miidhamanii mana murtiitti dhaabbachuu waan dadhabaniif gallakkifamuu fi namoota 51 qofaaf ramaddiin hojii kennamee waajjiraalee nageenyaa naannoo fi godinaaleetti ergamuu eere. Warreen hafan leenjii haaromsaa booda qarshiin 90,000 koomishinii deebisanii dhaabuurraa ramadamee fi gara maatiitti deebi'aa jedhamanis birriin kennameef kun karaa baankii siiqqee waan darbeef hedduun isaanii baafatanii fayyadamuu hin dandeenye erga jedhee booda warra gara qeetti deebi'an keessaa hammi tokko gara warbootti yoo deebi'an gariin gariidhaan gurmaa'uun saamichatti bobba'uu hime. Olola sobaa geggeessuun kan beekamu Bilxiginnaan ammoo dhugaa kana haaluudhaan ija ashaboon dhiqatee hidhattoota 10,000 hojiitti bobbaafneerraa jechaa jira. Godinni Shawaa Kaabaa Paaster Henook Girmaa seeratti dhiyeessuuf sochii eegaluu beeksise. Barsiisaan amantaa kun wanti dubbatan dhiyoo kana miidiyaa hawaasummaa gubbaatti qoodamuun dheekkamsa guddaa uume. Abbaan Alangaa godina Shawaa Kaabaa ibsa gaafa roobii har'aa baaseen arrabsoo hawaasaan jeequmsa biyyaa fiduuf yaaluun yakkaa jedheera. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii magaalaa Fiichee Inspektar Saamiruu Baayisaa nama dhuunfaa arrabsuu danda'a garuu biyya arrabsuu hin danda'u jechuun BBC'tti himan. Viidiyoo qoodamaa ture namoonni hedduun walharkaa fuudhuun komii fi mufii ibsaa jiru. Viidiyoo miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodame irratti dubartiin tokkoo fi paasterichi yeroo walitti dubbatan bakka isheen itti dhufte gaafata. Isheenis salaalee jettee deebistee fi jiraattonni godina Shawaa Kaabaa gama kaaba Finfinnee jiraatan salaalee jechuun of waamu. Maqaa godina isaanii salaaleetti akka jijjiiramu sochii eegalanii turan. Paasterichi yeroo deebisu biyyichi biyya qaalluu yookiin xonqaa'uuti yeroo jedhu ni dhagahama. Isheenis eeyyee yeroo jettee deebisutu mul'ata. Kasalaale. አገሩ የጠንቋይ ሀገር የመተተኛ እና ከዚህ ፊት መስክሬ ነበር። አራ ስለ አረቄ sababa seeraan barbaadu waajjirri abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa yoo ibsu salaalee arrabsoo duuchaan gadi qabuuf yaalee seeratti dhiyaachuuf hojjetamaa jiraachuu dubbate. Dubartii viidiyoo kanarratti mul'attu waajjirri abbaa alangaa magaalaa Fiichee fi poolisii magaalaa Fiichee akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 14 bara 2018 to'annaa jala oolchuun qorachuu eegaluu ibsi bahee kun ni mul'isa. Inspektar Saamiruun dhimma kanarratti BBC'f yaada kana mirkaneessaniiru. Kaleessaa to'annaa jala oolchineerra kan isaa immoo ajaja mana murtii qaama ilaallatu faana baasnee to'achuuf itti deemaa jirra jedhan. Poolisiin viidiyoo kana barsiisaan amantii kun TikTok irratti gadhiiseera jedhe. Haala jiruu isheerraa subanneerra isheenis amanteetti waan ta'eef kanarraa kaaneef gara seeraatti dhiyeessuuf deemaa kan jiru jedhan. Xonqaayii matatanyaa mo'aartanyaa jedhee arrabsa. Biyyi immoo ta'uu hin danda'u. Tarii nama dhuunfaa jechuu danda'a malee biyyi hin jedhamu sii jedhan. Kun immoo ka'umsa lolaafis yakkaatis ta'uu danda'a waan ta'eef inni kun haga xumura deemamee seeraan murtii argachuu qaba jedhan. Poolisiin odeeffannoo qabuun Paaster Henook magaalaa Finfinnee akka jiraatu ibseera. Oduudhuma walqabateen waldaan kiristaanaa GPS viidiyoo gabaabaa dhimma isaa irratti ba'eef dhiifama gaafatte. Gaafa guyyaa 13/4 bara 2018 ragaan obboleettiin waldaa GPS irraa dhugaa ba'iinsa kennite miidiyaa hawaasaa waldaa keenya irratti akka maxxanfame ni beeknaa jechuun dubbate. Viidiyoon haasawaa nuti waa'ee magaalaa Salaalee dhiyeessine kun haala dubbii keessa baheen uummanni keenya tokko tokko akka kumatu taasiseera jedhe. Dhimmi kun maaliif akka ta'e hubachuu dandeenyeerra. Waldaan GPS waldaa kutaalee hawaasaa hunda walqixa kabajuu fi ilaaltudha. Namoonni hedduun kutaalee addunyaa keenya garaagaraa irraas ta'e naannolee biyya keenyaa hunda irraa dhufanii waldaa keenya keessatti hirmaachuu fi tajaajila hafuura qulqulluu churchicha irraa fayyadamoo ta'uun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee ergaan viidiyoo gabaabaa kanaa uummata Salaalee guutuu kan ilaallatu osoo hin taane hojii hafuurota hamaa kutaa biyyaa kamittuu bu'uura kan uume ta'uu cimsinee ibsuu barbaanna. Kana malees magaalaa yookiin biyya kamiyyuu keessatti mormiin keenya falfalaa fi gochaawwan jinniiwwanii yookaan seexanaa haala wal fakkaatuun ilaalamuu qaba. Nuti waaqayyo biraa akka taa'e ni beekna. Biyyi lafaa guutuun humna isaa hamaa jala jira. Yohaannis duraa boqonnaa 5:19. Kanaaf aadaa fi gatii hawaasa naannoo wajjin waan wal qabatu akka hin qabne nuuf hubatamuu qabaa jedhe. Haa ta'u malee namoota viidiyoo dhiyeenya kana gadhiifame kanaan mufatanii fi dhimmicha sirriitti hin hubanneef jaalala gooftaa Yesuusiin dhiifama guddaa isin gaafanna jechuun haala mudatee jiru irratti hundaa'uun dhiifama gaafatan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii murtee Iraan qabsooftuu mirgaa dubartootaa kan taate Zaharaan Taraabin irratti darbee mormuun akka hin raawwatamne gaafate. Dhaabbatichi dubartoota bebbeekamoo 400 waliin ta'uun biyyattiin dubartii ganna 67 kana akka hin ajjeesne jedheera. Zaharaan baatii eebilaa darbee keessa to'annaa jala oolte. Maatiin ishee akka jedhanitti garee mootummaa Iraan hoggoree dhaabbata mujaahidii waliin hidhata qabaachuutu himame. Manni murtii biyyattis
Baatii sadaasa darbe kana yakka fincila hidhannoo jedhamuun murtii ajjeechaa ishee irratti murteesse. Maatiin ishee ragaa amanamaa hin taane irratti hundaa'uun akka itti murtaa'e himatu. Manni murtii abukaatoon ishee filattee akka hin dhaabbanneefis dhorkee jiru. Aanga'oonni Iraan dhimmicha ilaalchisee haga ammaatti yaada hin kennine. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo Iraan keessatti sababa fincila hidhannoo basaasummaa fi diina waliin qindoomuu jedhuun namoota hedduu irratti murtiin du'aa darbeera jedhe. Dhaabbatichi keessattuu miidhaa dubartoota irratti raawwatamu ajjeechaa fi loogii raawwatamu Iraan keessatti akka malee dabaleera jedhe. Dhimmi dubartii ajjeefamuu jirtu kunis seera addunyaa irra deddeebiin akka sarbamu taasiseera jedheen. Seerri idil addunyaa yakkoota ciccimoo qofaaf adabbiin du'aa akka kennamu kan eeyyamu ta'us falmitoota mirga namoomaa du'aan adabuun garuu ta'e jedhanii ajjeesuudha jedheera. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gammatti hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.